إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا In the field of zoology, the Quran says in Surah Anam, chapter number 6, verse number 38, we have made every animal that lives on this earth and every creature which has wings and flies in the air. Gama zoologiitiin Qur'aanni suuraa An'aam suuraa jahaffaa aayaa 38 irratti wanni lafarra yaa'u hundi wanni gooflaa lamaaniin barrisu hundi ummatuma akka keeysaniitii jedha. Arraantana saayinsiin bineensotaa fi allaattiiwwan akkuma ilma namaa gamtaan jiraatuu isaanii beekuu danda'ee jira. Qur'aanni suuraa Nahl suuraa 16ffaa aayaa 68 fi 69 irratti akkana jedha. Rabbiin kanniisa dalagaa barsiisee akki je'een gaara keessatti yookiin goda keessatti mana jaaradhuu keessa gali. Mukarraayis mana godhuu keessa gali. Waan namni siif jaarurraa gaagura bakka keessa galtu godhuu qubadhu. Waan midhaan yookiin daraaraa ta'e hundarraa waa nyaadhu. Karaa Rabbiin keessi barsiisee deemee rizqii barbaaddadhu. Dhiheenya kana waggoota muraasa dura saayintistiin Carl von Frisch jedhamu akkaataa sochii fi amala kanniisaa irratti ibsa waan kanneef badhaasa noobeelii argate. Qur'aanni kanniisaan mana gaara keessatti, goda keessatti, mukarratti, bakka namni siif jaaru keessa qubadhu. Karaa Rabbiin keessi barsiisee deemee rizqii barbaaddadhu hoggaa jedhu maal jechuusaati. Arraantan eega saayinsiin guddateen booda eega Carl von Frisch akkaataa sochii kanniisaa ibseen booda kanniisni masnoo kuduraa takka yoo arkite yookiin daraaraa yoo garte deebitee hiriyoota isiitti karaa fi kallattii daraaraan sun itti argamu qajeelchitee itti himti. Sunis karaa bii daansi jedhamuun daraaraa akka guuran taasisa. Wanni nuti dhiheenya kana beekuu dandeenya waan Qur'aanni waggaa 1400 dura karaa Rabbiin keessi barsiiseen deemee rizqii barbaaddadhu jedhee barsiise kana. Arraantan akka saayinsiitti waan kanaan the bee dance jenna. Dur kanniisa hormaatu waa dalaga jennee himaa turre. Arraantana saayinsirraa akka hubannetti hormaa osoo hin taane kanniisa dhaltuutu waa dalaga. Saalli Qur'aanni suuraa Nahl suuraa 16ffaa aayaa 68 fi 69 irratti kanniisa ibsuuf itti fayyadame faslukii fi kulii kan jedhu kana. Jechi kun kanniisa dhaltuu ibsuuf tajaajila. Shakespeare kitaaba isaa Henry the Fourth yoo keessatti ummanni waa'ee kanniisaa waliin dudubbataa jedhee seenaa takka nuuf hime. Kanniisota hormaa kan loltootaa fi daleeduu tahantu waan dalagan dhaqanii mootichatti himanii jedhee barreesse. Arraantan akka beekuu dandeenyetti loltuu fi warri waa dalagu kanniisa hormaa miti. Dhaltuuwwantu loltootaa fi daleeduu tahee tajaajila. Waan dalagan kan itti gabaasanis mootichitti osoo hin taane mootittii bira dhaqanii gabaasan. Hubadhaa saalli kanniisa daleeduu dhaltuu akka ta'e Qur'aana keessatti waggaa 1400 dura ibsame. Nuti dhiheenya kana beekuu dandeenya. Qur'aanni suuraa Naml suuraa 27ffaa aayaa 17 fi 18 irratti akkana jedha. Jinni namaa fi waan barrisurraa Rabbiin Nabi Suleymaaniif ashkara biyya hundarraa walitti qabe. Hoggaa yaa'an wal hayyisaa yaa'an hanga osoo yaa'anii laga mixiitti dhufanitti waraana Nabi Suleymaan kana gartee duba mixiin takka akka jette yaa ilmaan mixii mana keessan seenaa Suleymaanii fi ashkarrisaa osoo quban qabne isin hin fixin. Namni gariin Qur'aanni kitaaba durdurii akkamiiti jechuun maalaluu danda'an. Waa'ee mixiiwwan waliin dudubbatanii nuuf hima. Nuti kitaaba durdurii akkanaa hedduu qabnaa ja'an. Sababa Qur'aanni kitaaba durdurii akkamiiti ja'an. Eega saayinsiin guddateen booda bineensi yookiin ilbiisni ilma namaatti haalaan dhihaatu mixii ta'uu hubanne. Mixii waliin wal fakkeenya qabna. Akkuma nuti reefka nama du'ee awwaallutti mixii illee reefka isaanii ni awwaalan. Akkaataan hojii isaaniitis walitti hidhamaa fi wal xaxaadha. To'ataa, hogganaa, qajeelchaa, hojjetaa fi kanneen birootis if keessaa qaban. Akkaataan wal qunnamtii dubbii isaaniitis kan ajaa'ibaati. Walitti dhufanii waliin dhaabbatanii haasawan. Gabaa meeshaa walirraa itti daldalatan qaban. Suuqiin beeytuumi nutis iddoo gabaa qabna. Mixiiwwanis magaalaa meeshaa itti wal jijjiiran qaban. Yeroo ganna roobee midhaan kuufatan jalaa jiidhe mixiiwwan midhaan san gabbaasanii aduu keessatti goggeessan. Jiidhaa fi owwi midhaan akka balleessu beekuu isaanii irraa hubanna. Sanyiin midhaanii kuufatan yoo biqiluu jalqabe waan biqile san irraa muran. Biqiluun sun midhaan san akka shamsu yookiin balleessu beekan. Hubadhaa Qur'aanni waa'ee jireenya mixii waggaa 1400 dura ibse. Nuti waan kana dhiheenya kana bira gahuu dandeenya. Will cause rotting of the grain.
And if the grain begins to bud, they chop off the bud as though they knew that budding will cause rotting of the grain. Imagine, Quran speaks about the lifestyle of the ants 1400 years ago, which we have come to know recently. The Quran. Qur'aanni suuraa Ankabuut suuraa 29 ayaa 41 warri taaboota rabbi godhatee rabbii tokkichaa achitti gabbaru akka daarabaaftu yookiin aaroo mana jaaratteeti irra laafaan mana aarootii ja'a. Rabbiin warri rabbii tokkichaa achitti qaama biraa waan isaan hin fayyadne na fayyada ja'anii gabbaran yookiin itti irkatan akka daarabaaftuu mana jaaratteeti hoggaa jiru mana aaroo kan haada laafaan jaarame san nuuf ibsaa jira. Manni aaroo yookiin sarariitii irra laafaa manaati. Hundi keenya manni daarabaaftu yookiin saaphaphoo mana irra laafaa ta'uu ni beekna. Arraan tan akka beekuu dandeenyetti aaroon hormaan yeroo hedduu aaroo dhaltuun ajjeefama. Walitti dhufeenya abbaa warraa fi haadha warraa daarabaaftuu gaarii miti. Qur'aanni waa'ee mana laafaa kan ijaan agarruu mana daarabaaftu yookiin saaphaphuu ibsuun cinatti walitti dhufeenyi mana san keessaallee gaarii akka hin taane nuuf ibsaa jira. The relationship of the husband and wife is not good in the spiders. So besides the Quran talking about the flimsy physical nature of the house of a person who takes for protector besides Almighty God, is also talking about the relationships in the house. In the field of physiology, gama fiiziyoloojiitiin eega qur'aanni buufame waggaa 600 booda namni ibni nafiis jedhamu waa'ee marsaa dhiigaa ibse. Eega qur'aanni buufame waggaa 1000 booda ammoo eega ibni nafiis ibse waggaa 400 booda jechuudha. William Harvey namni jedhamu dhimma kana addunyaa cufa beeksise. Kitaaba mana barumsaa keessatti barannu irratti namni jalqaba waa'ee marsaa dhiigaa dubbate William Harvey tii jennee baranne. Dhugaan jiru garuu ibni nafiis isa dursee waggaa 400 dura dubbatee ture. Kun dhimma miidiyaati. Arraan tan akkuma beeknu sooranni nuti soorannu garaacha seena. Itti aansee gara maari'imaanii dhaqa. Fiiziyoloojiin wal qabatee waa'ee marsaa dhiigaa fi uumama aannaniitiin wal qabatee gabaabatti wanniin isiniif ibsu. Sooranni maari'imaan eega seeneen booda wanni soorata san keessaa dhimbiibamee bahe gara ujummoo dhiigaatti makama. Takka dhiigatti makamnaan qaama hunda dhaqqaba. Xannachi maamaarii jedhamu kan qophaa'uu aannaniitiif barbaachisus soorata kana ni argata. Waa'ee marsaa dhiigaa fi uumama aannanii irratti wanni nuti dhiyeenya kana beekuu dandeenya. Qur'aana keessatti waggaa 1400 dura ibsamee jira. Suuraa An-Nahl suuraa 16 ayaa 66 irratti beeladaa keessa waan isin gorfamtanii rabbitti amantaniitu jira. Waan garaa beeladaa jirurraa isin obaafna. Cumaa fi dhiiga jidduu aannan qulqulluu miidhaa hin qabne isin obaafnaa ja'a. Dhaamsi wal fakkaataan suuraa mu'minuun suuraa 23 ayaa 21 irratti ammaas beeladaa keessa waan gorsa isiniif ta'utu jira. Nuti waan garaa beeladaa keessa jirurraa aannan xaliila isin hin huune isin obaafna. Ammallee faayidaa hedduutu jira. Beeladarraa foon nyaattanii ja'a. Qur'aanni waa'ee marsaa dhiigaa fi oomisha aannanii gabaabsee waggaa 1400 dura ibse. About the blood circulation and the production of milk in a nutshell 1400 years ago. In the field of medicine, previously we did not know that the honey gama fayyaatiin dur deemi garaa kanniisaa keessaa bahuu isaan beenu ture. Qur'aanni suuraa An-Nahl suuraa 16 ayaa 69 irratti garaa kanniisaa keessaa deema dhugantu baha. Deema bifaan wal dhadhabu. Deema keessa dawaatu namaaf jiraa ja'a. Waggaa 300 dura deemi garaa kanniisaa keessaa bahuu isaa saayinsiin beeke. Ammaan tan akka beeynetti deemi vaayitaamin K fi faraaktoos if keessaa qaba. Dhiheenya kana deemi wantoota madaa namaa fayyisan qabaachuu isaa beekuu dandeenya. Loltoonni Raashiyaa waraana addunyaa lammaffaa irratti madaa isaanii haguuguudhaaf deema fayyadamaa turan. Kun akka jiinii madaa san keessaa hin huurkine taasisa. Madaan sunis wayita fayyitu godaannisa xiqqoo qofa godhattee fayyiti. Deemi rukkina waan qabuuf jarmii fi baakteeriyaan madaa san irratti wal horuu hin danda'an. Namni tokko yoo baalli wahii alaarjikii itti ta'e deemi daraaraa baala sanirraa dalagame yoo nama saniif kenname namni sun alaarjikii sanirraa if deebisuu danda'a. Hubadhaa waan saayinsiin dhihoo tana bira gahuu danda'e Qur'aanni deema keessa dawaatu namaaf jiraa jee ibse. And if a patient is suffering from the allergy of a particular plant, if honey is obtained from that plant and given to that patient starts developing resistance to it. Imagine what science has come to know today recently. Quran mentions that in the honey there is healing for humankind.